Ayyee kabajamtoota hordoftoota YouTube keenya akkuma argitan qophiin keenya kan kaleessa har'a sitti fufee jira. Asitti nama tokko qabadhee jira. Gaaffii isa gaafadhu nu hordofaa. Ayyee akkam? Nagaami? Ta'a. Mee gaaffii tokko si gaafadhu. Gaaffichi salphaadha. Yoo deebiste badhaasa qabdu. Mee yeroo sadii shiisischis dafi jedha. Shiisischis yeroo sadii. Yaali. Yaali baay'ee salphaadha. Shiisischis jedha. Kan biraa si gaafadhu. Ayyee salphaa. Kan biraa gaaffii kamii isa? The Sheraton Century Center yeroo sadii. The Sheraton Century Center yeroo sadii. The Sheraton Century Center yeroo sadii. Maalumaafuu bakka galatoo yeroo Toota daawwattoota YouTube Oromaaniyaa sagantaa bashannansiisoo fi dinqisiisoo hawaasa barsiisan sagantaa garaagaraa qabannee dhufaa jirra. Nu duukaa bu'aa YouTube keenya share subscribe gochuu hin dagatina. Guyyaa har'aa gaaffii tokko nama gaafachuu barbaanna. Mee namni hagam kitaaba dubbisaa hagam gaaffii tokko deebisuu danda'a kan jedhu nama tokko interview qabnaa nu faana bu'a. Ayyee akkam nagaadha jirra akkam gaaffii si gaafachuu barbaanne gaaffichi milkaa'ina jechuun maal jechuudha? Milkaa'ina jechuun waan tokko agarsiisu. Fakkeenyaaf waan yaade wayii san argatee jechuun milkaa'ee. Fakkeenyaaf ati pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa soo taate pirezidaantii waan taateef milkoofte jechuu dandeenya? Lakka waan yaade wayii fakkeenyaaf waan wanta wayii hin argate yoo yaade waan san yoo argate milkaa'ee jedha. Mee fakkeenyaaf maal fa'aa yaaddee milkooftee beekta? Fakkeenyaaf manaaf itti yaade silkii bifa akkanaa kana hin bitate yoo mana yaade yoo ba'e silkicha isa fakkaatu yoo argate yoo bitate milkaa'ee jedha. Milkaa'ina jechuudha si. Milkaa'inni fakkeenyaaf milkaa'inni sadarkaa qabaachuu danda'a. Sadarkaa qabas. Amma ati bilbila kana waan hawwiteef hawwiidhamu milkaa'ina. Bilbila bitattee bilbila booda hoo maaltu? Waan dalagee jiraatu. Waan yaaduuf. Ayyee bineensillee dalagee jiraachuu hin danda'a. Hin danda'u? Garuu kan namaatti fi kan bineensa addaani. Bineensi badee jiraataa namni mana keessa jiraata. Fakkeenyaaf bineensaa fi nama maaltu adda godhennaa waan yaaduuf jedha. Namni ni yaada dhugaadha yaadaan yaadni namni yaadu sun yaada akkamii? Fakkeenyaaf yaadni namni yaadu fi bineensi yaadu addaani adda wanti godhe. Ilmi namaa boruuf jijjiiramuudhaaf yaada. Bineensi garuu ka argate garatti yaada nyaachuudhaaf waan yaada. Bineensi yaada? Garatti nyaachuudhaaf yaada yaadnan bu'uura keessaa halkan ba'ee deebi'ee waan nyaata barbaada. Irra waa baratu jennee yaadna waan nu dhaggeeffataniif galatooma gaaffii keetiif galatooma. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenya kunoo qophiileen keenya kan kaleessas kanarraas akkuma itti fufanitti jiru nu hordofaa. Gaaffii tokko sii gaafadha. Ayyee akkam? Nagaami? Jira mee gaaffii tokko si gaafachuun barbaade. Tapha addunyaa kan baranaa biyya kamitu qopheesse? Ayyee geeba hoo biyya kamtu nyaata? Hayyaali malee waa'ee ispoortiin beektu? Eshi gaaffilee biraa tokko si gaafadha. Mee yeroo sadii The Sheraton Century Center dafi naaf jedhe. The Sheraton Century Center. Yeroo sadii. Inul faasa. Ayyee gaaffii xiqqoo ammoo salphaa kan biraa. Yeroo sadii siinillee. Shiisischis yeroo sadii dafi. Shiisischis yeroo sadii. Daftee. Tokkoffaa. Galatoom yaa.